Kudha geeffadha wanni tokko wanni isin beekuu qabdan rabbi kee wannaan kun narraa gadi kufee gana durriyyeen na salphifte mudhii gadi uffata ofirraan qabu waan tokko dhageeffadha akka namni zayitii nama naquu maal nama godhu dhiirarraa viidiyoo qullaa minaamin waan akkasiisan gara fuulduraallee yoomillee dalagu waan akkasiisan waan akkasiisan waan fokkata akkasiisan hin dalagu maaf jennaan ani yoo Muhammadin addabahe yookaan Kadirin addabahe yookaan ammoo Useenin addabahe isaan ala jireenya biraa jiraadhaan sigalee isaan ala jireenya biraa ni jiraadha fakkeenyaaf wallollee waliin jiraanne fireentummaa waliin jiraanne yookaan ammoo abbaa manaatiif haadha manaa taanee waliin jiraanne nuu ta'uu dhabee wal ta'uu dhabnee addaan baane deemee kabraa jaaladheen jiraadha kabraa heerumeen jiraadha asitti isatti zayitii naqee yookaan isa albeedhaan cuubee waraanee yookaan ammoo isa viidiyoo irraa waraabee qullaa addabaabaa irra salphisee yookaan isa waan biraa godhee boru dhiira biraa heerumamoo dhaabbadhee nafaa gaafii kooti mee shamarran dhiira biraan heerumtammoo dhaabattanii haftan oma feetanoo godhaasin dhaabattanii haftammoo dhiira biraa heerumta nahi maka sifintane gaafa dura haatetiin hin mari'anne abbeetiin hin mari'anne obboleessa keetiin hin mari'anne obboleetteetiin sifintane miti waliin waltaataa waliin jiraattanii miti aga waliin jiraattan sifintane nikaa waliittanii miti addaan deemtansa baay karaa nagaya allaqa anamma warra jaalala waliin eegallee jaalalaani gargar baane namoota hedduun wallaahi nagan qabaaneen story laayikiin tuqaaf laayikii naa tuqan gaafa barbaanne walii bilbilee waliin qoosne waliin golbine addaan deemna waliin qoosne waliin fuula bareedaadhaan jechuu haa jiraatu jireenya isaa jireenya kan koon jiraadhaan sigalaa miti malee zayitii maalii akkana godhu akkas godhu tumuumi ani isaaf jedhee laashii kiyya barre isaa walitti hin deebu gaafa zayitii itti naqxe isaa walitti hin deebitu sun shakkii malee zayitii itti naqxe isaa walitti hin deebitu dhiira waamtee mana keessatti tumsiifte isaa walitti hin deebitu gaafa gocha badaa itti hojjette namni ati gocha badaa irratti hojjette sun neefar isaa walitti hin deebitu isaan adda baata kabiraallee garuu hora akkasii si balaaleffata akkasii san jedhee si balaaleffata keessattuu yeroo ammaa si balaaleffata sabiraallee analeesh balaaleffata maal wanni balaaleffatamuuf maaliin wanni balaaleffatamuuf abbaa ilmootiyyaatiin adda bahee laat ilmootiyyaarraas godhee nagayatti baay habibi ilmoo kiyyan guddifadhaa welcome nuuriyyee luka dhaabee ilmoo kiyya guddifadha zana jedhee ajaa'ibatti ilmoo kiyya akka inni abbaa qabutti where is my daddy gaafa inni naan jedheetiin jedha abbaan kan kee lola deeme inni dhufa jedhaan ni dhufa amshir jedha zana godhe ilmoo kiyya akka ilmoo leencaatiin guddisa akka ilmoo leencaatitti kora kana godhe nasa adda baane osoo ilmoo walitti hin argatin adda baane baay bakka kaleessatti na dhiise deeme nan argu an bakka biraan jiraadha yemin zayti yemin jinni wallahi wantak addunyaa tanarra haga jiru waan fokkattu seenaa fokkattu takka dalaguun fedhu rabbuun nan dalasiisin osoo anuyyuu jedhe wallahi osoo keessi kiyyaayyuu na hawwe rabbuun nan dalasiisin neebar hanga waliin jiraadhu sanitti sukkuume hanga waliin jiraadhu sanitti hanga waliin deemnu san hanga waliin bullu san hanga waliin jiraannu sanitti godhe jechuudha dhukasaa keessa dhuka dhugeetiin dhukkee walirraa kaafne waliin jiraanna addaan baanaan jennee wal gaggeessina jechuudha ta deebiin hin jirre wal gaggeessina amma gaafa wal gaggeessuun gaafa addaan fagaadhu irra fagaadhu nama tokko
taas deebiin hin jirre irraa fagaadha taas deebi'uun hin jirre akka hin deebine fagaadha ta itti qica keessaa qicadhee geegessa garuu abadan itti qicee ga'ee akkasii fudhatee hin deemu itti qica keessaa qicadha aldiin hin jiru ta itti buuse keessaa buufadha haati guuttatteetiin shahanattu haati guuttatteetiin chaarjeffattu ta itti buuse keessaa buufadheetiin geeggeessaaf haati guuttattu inshallah qoxaariyaan guuteen isin ibsattee keessa galtu eessa jira bibi qaldaachunde ya rabbii kiyata bamana akkamii kanaan akka bu'u hedda ya rabbii kiyatu amma kun viidiyoon tiyatun hundi ol teetti achuma gaafa heerumeetiin jedhe tokko waliin arganii jedhan tartiibumaan tartiibu ya rabbii kiyyatti online irraan gala yeroo san abadan achi buuteeti of dhabamsiisa achi buuteeti heerume taanaa immoo achi buutee kan of dhabamsiisa si jammar yeroo iyyuu hin qabu yeroo kaan isa miisaajii godha yeroo kaan uffata isaa miica yeroo kaan algaa afa yeroo kaan nyaata godha kan misaa nyaachise qursi nyaachise iraatiin nyaachisu juusii kan nama obaasee galgala obaasu kan guyyaa obaasee hunnan obaasu galgala osoo rafiniin dura luka isaa miicee dhiqee sukkuuma daa'imaan kiyya sukkuuma mana qulqulleessa ofii kiyya shaaworii deema istiimii deema qayya deema yeroo nu qabu yoo hagam dhufaayyuu bara hin jirtu yeroo nu bara maal ollaaniin isa kaasii hin jirtu yeroo nu asabaaka ganama mee sa'aatii 12 ka'e haa jedhu ka'ee lafaa shaaworii galee ilkaan kee qulqulleeffadhee achi ka'ee kushiinaa seene qursii godhee itti kenne haa jedhu sa'aatiin meeqa 12 lafaa ka'e sa'aatii 2 3 4 qursii itti kenne qursii kana nyaachisee obaasee geeffatee uffata isaa kennee fi bahe haa jedhu fakkeenyaaf inshallah rabbi akkasii sanna haa godhu yoo gubanii balbala jala ta'e balbala jala ta'e mah jettu ta'uu baadha jechuun geggeesse haa jedhu amma achi ka'ee algaa afuun jira qayyaruun jira kilaasii qulqulleessuun jira bakka itti nyaatti qulqulleessuun jira meeshaa qursiitti hojjette miicuun jira achi asabaka misaan gaya gisee misaan gaya laazim misaa kana hojjetta maan nyaachisaa yaadda misaa kana qopheessita gisee misaan kun dhufee gisee misaa kana dhufee nyaatee dhugee geeffattanii jettaniitiin jettan achi kaataniiti woy dhiiftaadhe ta ganamaaf ta guyyaa itti qicatte jirtaa miti jedhee gara sa'aatii asraa maqsasiirra keessaa qicatta eeka laazim ka ta ganamatti qica keessa jirti ta guyyaa itti qica keessa jirti eenyuuf gadhiiftaree keessa qicatta achi kaatanii shaaworii galtan erga shaaworii galtanii jettanii booda amma jira jidduu tana keessa waa juusii wayii yookaan buna waan takka qac godhuun gara maqsasii irratti jechuudha haga galgalli ga'u amma galgala dhuftee waa gootee maal jettee iraatii nyaattanii kaatanii rafta gizeen rafu yookaan hin raftuyyuu yookaan ganama hambaashaa godha jettee waa bukeessita yookaan maal goota kachi kaa'u haa jettee kun achi luka saqaltee rafta hin jirtu meeti tiktokiin na nyaatte allaatti yaa rabbi hin jirtu hin jiru